maal jedhee maal tinjire maal qaba maal sinna noosini laamee galoo baasee dubbachuu baasee agarsiisuun hin barbaanne malee garaan koo kun lapheen koo kun baay'ee nanaa jira. In ulfaata wantichi gaafa yaadu waan ta'e tokko akka mudate keessa kootti natti dhaga'ama. Isuman ta'ee taartatis biyya keessa osuma beekaa Hararii Finfinnee namuu kana walirraa fagaata. Baay'ee walitti dhiyoodha malee maal taate gaanii deebi'uu hin danda'ama. Waan ta'e maataa ta'e isuman shakkii waan ta'e maataa ta'e. Ani mee isa sin sirbisiisu kanan naan galle. Ani kanan jedhu baaneriin qarqara magaalaa dhaabatu. Baga nagaan dhuftan immoo baga daftanii dhuftan jedha. Isiniin maaltu sin gashee anaan gaaffii natti ta'e kanatu. Kan kee kan naan galle jedhu. Guyyaama tokko waa'een namaa sin dhibu waa'een namaa keessa keetti ulfaatu sin gaddisiistu. Akkamittiin akkas jetta mucaa xobbeedhaa itti callistee keessa waan sin galle keessattuu galuu baatte ammayyuu. Namni tokko karaarra nu bira dhufaa jira. Yeroo anna sin ga'een turu maaltu sitti dhaga'ama Profeesar? Anama keessi ko baay'ee neera. Ani mee anaa nyaatu tokkitti. Anaan malee anaan nyaatu. Anaana. Eessi. Wanti yaaddu beekan raageetti. Ani mee wanta kana mee gaala moo gaariitiin dhufaa jirti nan shakke nooti. Itu minaa Saawudiisne giiftii ma waamee gaafanne. Jetteere. Waamimeeti. Waamettee? Lakki. Ati waamime. Ati waamu kee biyya. Na jalaan waattu beektaana. Waamime ni naggeeffana dura waamime. Waan. Wayyaa. Giifti. Na jalaan waattu ana sagalee koo dhaga'uun barbaaddu beekumsa sababiin ishee caaluuf na jibbiti mana kana keessatti dheessa. Ni tokko dabalee. Giifti. Giifti. Mee kottu mee. Yes, deem. Giifti kottu mee. Mee kottu mee. Maaltu maal ta'e moo? As kottu mee giifti as. Maali? Gara kanatti as kottuuti. Maal taate? Ilaame. Taa'imee waan haasofnu qabna. Waan si gaafachuu barbaanneetu. Waan haasofnu qabna. Waatu nu yaaddesseetu. Maal haasofnu namu? Waa si gaafachuuf jenneetu. Sitti muufenneetu. Ati isaan nutti ulfaate. Na waamsisa. Maaltu? Nutti ulfaate sitti muudhaaf baay'ee humna keenya ol ta'e. Dhagaa baataa jirtan waa sa'ime. Dhagaan humni baatu lafa kaata giifti. Kun garuu sammuu keessa yaada waan ta'eef akkatti lafa keenya qabna. Kan jabaa kottu jabaa. Nutti ulfaate. Sitti ulfaate kottu. Atitti. Profeesar siin jedhanii. Ila attam beektaa giifti. Maalitti mu barbaada? Wanti baay'ee keessa keenya dhiphisaa ture, wanti baay'ee nu cinqaa ture. Garuu giifti akka waan biraatti hin ilaalle yaada koo kana. Obbolummaa matti fudhu. Waa'ee obboleettii keetii waan faayyootu nu cinqe. Isatu isheen turte baay'ee nu cinqe. Kanaafitu dhiphataa irra malee. Yoo diddee bilbiltee fi hubatteettaa inni karaa irratti tarii waan mudate hin beekan jennee. Eenyu? Faayyoo. Faayoo? Faayoo eessatti beektanii? Maalirraa qabdanii? Faayoon anaaf obboleettiidha malee isin eessatti isii beektanii? Obboleettii keenya miti. Dhufaatiin faayoo isiniif maali? Faayoon dhufte hafte. Anatu cinqamuu qaba malee isin maanaa cinqamtanii? Eessatti ka beektaniif cinqamtanii? Dhaggeeffadhu. Situ dubbii qaba. Situ waan akkasii godha. Waa'ee faayoo. Natu dhiphatuu qaba malee isintu dhiphataafi. Intalli kun reef daa'ima sabiyyiiti. Reef biyyaa dhuftee yuunivarsiitii deemuu jirti. Itti maal oolee? Isiin akkuma yoo of ilaaltan dulloota. Dulloota beektu. Umriidhaan daa'ima miti. Isin. Ka waa'ee akkasii nama isinitti himamu waan isinitti himamu miti. Dhaggeeffadhaa. Intala kanatti. Ati. Legellega kee fiddeeti. Isa jalqabdee kan xumura hin qabne haasaa keessan yoo irratti fe'uu barbaadde seeraan wal gaafanna.
Maali? Ati hin xumurre ati akka nama sammuun isaa hin yaannetti akka qodaa cabaa waanuma namni jedhee kana fuute kol dinnee haasa'u malee waan akka sammuun kee kun buqqee kan kee waanuma si godhu wallaale ati amaanaa adaraa seeraa adaraa waaqa isa haasaake oshoo obboleessa kootii Sokrates ilma adaadaa kootii si jettee haasoitu san afaanuma keenyaa cuqqaali anumaaf jedhiitti cuqqaali faayoon mana kana dhufte jennaan abbaan takkitti ususii yoo shokokii dhageechiste olaantummaan seeraa hin kabajama kanammoo qabatamaan isinii mul'isa kanum faayoon maqaan isiin dhaamu hin beeytanii isii wajjiinis haasaa hin qabdan xumureera maal yaaddee Gaaffii. xumureera waltajjii miti kun Mucaan kun garuu mucayyoon kun gaafa dhufame giiftii ma bira bulti miti garuu. Maali? Akkamitti ati waati jirtu nama biraa buqqee bulu? Waan akkasii moo kunimee kun maal gochuudha beektuu itti gaafatamummaa guddaa walitti laachuu nama tokko of bira bulchuurraa biyya kana bulchuutu salphata kun waan akkasii natti hin tolu ammoo. Ani siini amanamummaa guddaa durinsi keessatti arge utuutti hin dhalatin maal jechuu barbaade ati adaraatti laannaan nama dhadhaa qoonqoorra bulchuudha. Beekumsitu adaraa kana Isa ona beeku. amanamummaa kana duun beekuu akkamittiin si bira isa bira bultu. Ammaltu atumtume amma dhula biyyuma kana amma Gaa dhulu attanii sireen summee na bira inta afii jettanii reemma. inta akka Qoora gootu qoora qoon qabu. isuma gool keetti amma dhuuti buli Inta afii jettanii amma sireen na bira inta afii. Anis aarsaan taa'arraan sin jedhu. Kanaaf immoo aarsaan ta'an. Maaliif Profeesar Siinis iddoo keetiin si kaasaa reemma? Aarsaan ta'anii. Wayyettanii. Wayyettanii moo? Siif immoo. siif immoo akkamittiin siif Ani hin barbaanne hin ture garuu ergis hin jettanii immoo amanamummaa sinarra keessan kan isin qaanessuurra jedhee itti walii galeera. Toleera. Egaa siin kakkisiif nu adaraa sitti laanneerra adaraa kana eegi gaagaashumaan qorannoofnetti Maal amanamaa kanuma siin jenne. amanamummaan kennaa kooti. Kanaaf dabarsinee sitti laachaa jirra. Ergi ta'e immoo ergi isin amanamummaa kana natti laattanii anis isin qaanessuurraa yoo akka kanatti dhuftee na agarte kana uffata kanaan itti toluu dhiisuu danda'a waan ta'eef Eenyummaan keetti hin turre. uffata jijjiirradhu uffata tun jijjiirradhu Jijjiiratta uffata jijjiirrachuu barbaadeen uffata Wanti guddaan ilaame. uffata min qalbii kee jijjiirradhuu isheeki. Ilaame Profeesar. Anis xinnoo ishee pirootokoolii kee gatii miidhuu danda'uu fi si duukaa wanna gahee jirre. Ati sitti dabalamtee? Itti dabalamtee atis? Maali isaaf gaarii miti kaa. Isaaf yoo nama waan ati immoo maal goota? Ati immoo maal? ani maali Ati immoo maal? giiftiin si dhugaan mana teessee laatte moo? Maali Karaa walitti cufne gufuu walitti taane. Maali Durii isa dhugaan bareeda. hirmaachuu jalqabdan. Qirxachuu jalqabdan. Maali Profeesarii anis nan bareedan jedhee Qabuu barbaadaam. Timime. ani soo Walirra caalchisee sin ilaaluu koo. Ija bitaa mirgaa ta'uu keessan dagachuu koo ayi. Ani beekaa baay'ees wallaalaa baay'ees argeera. Garuu akka keessan kan kaarrolee irratti biqilee nagarre. Kaarrolee tole irratti biqilee isinii. Imaanuel Kaantee maal jedha seetan? Kun
law of attraction jedhama. Waan barbaaddu tokko faana dha'uu caalaa jalaa baqadhu inni deebisee faana si dhaa'edha. Sinii galee? Oshoonis kanan deggeran jabeessa. Oshoon kanaaf ituu baqatuun fuudhina feqa. Sitten cimoo akkasaatti illee. Sitten cimoo. Ati hangaroo kanan siin jedhu. Ituu isa sombaan arganan sammuun arganu ta'e akkam taataati. Inga professor. Siin jedheen. Cimsina ila amma afachu ila akkan jedheen uffata kana akkan jijjiiradha. Intau yakka walirratti. Intau si dursee na jijjiira. Na jijjiira. Wallaahi na jijjiira na gara. Na jijjiirrachuudha. Waaqee nyaata. Ika. Maal godha? Anam sammuu kana fakkaatu. Maal ta'a osho yoona fudhattee? Waarra na maal ta'a yoona sifatte? Maal ta'a yoon dhufe? Ayi sammuu mana dhiichisa gadhee taate sammuu. Maal godha? Maal godha? Maalodha? Meerree sitti faayoon itti dhufteet. Hin hafte jechuudha. Mana siree qabdee fi nafee dhufuun ishee. Ankoollee rakkoo hin qabu anoollee sidayyuu hin maraatan. Maraachuu isaaniidha. Qullaa buusuu isaaniidha. Giifti. Laamin. Giifti godhama akkas. Faayyoon keenyoo akkamittiin qofaattee gara manaatti deebitee dhuftaati. Akkam jirtan nagaa qabdu. Jirtu warra shaqqarna kuma akkam jirtani. Fayyuma akkam. Mana bareedduu biyya bareedduu keessa jiraattu kaa. Akkam isinitti tole wallaahi akkam jirtan. Kana qafadhaa akkam ustanitti teessani. Yeroo qaalicha shaqqar immoo akkamiin nama laalaa. Qoqa ifa jalaan ilaaltee duutaasanii akkam jirta. Nagaa akkam fayyuma nagaa. Goytaa kiyya. Goytaa. Kagura ukuran na fakkaata kana mo. Mo kana mo makana makara chafaqtaniiti mataa isin qoree jira. Karar gaya dufnu yusa kana qaamne mirqana mataa nun qorre ka. Kabula qaamtani wallahi. Akkana taa jirta kabula qaamtan. Giftiti maaliin ogurteeni sakala isaanii takka waa takka ishii dhaqeen beekwa. Ka ol gale kudhanaasee ka sakalaasee ka. Akkanuma jiru. Akkumaan jiraattan? Akkanuma jiru. Juma akkasii wajjin jiraatta? Akkanuma jirtu. Duruma akkasii amma sirriima jirtu. Karaa daandii isa sirriitti qajeeltanii jirtu. Dhufee. Akkamsaa? Obbolamtammoo yoo dubbattan galgala giiftii isin aanaa bulti. Loqodi shaqqara akkana ta'ee jira giiftii. Akkamiin dubbatansa? Duuba dubbiin cimaa deemte haa. Yaa dhiirooqi. Aboon afaan odeessaa maal lamaan dubbattan? Haa dhiiroo. Akkanumatti odeessitanii? Akkanumaatti ta'e? Maal saalfatta? Dubbii maal badde? Yaa dhiiroo. Wayyaa na bade. Akkana dubbatu. Akkana amallattootiini. Gurmu! Gurmu! Wayyo kawa! Kuna bele kawa wayyo. Gurmu! Kuna bele wayyo. Gurmu! Mahalo.
beekaa akkas gootaniimi beekaa nama dhuftaniimi akka inni talatii kana fuudhee mana kanaa bahu gootaniimi. Maal noo sitti murumne noo achitti sitti murumne maal balleessine nuyi? Mee maal goone? Maa wal somna maaliif wal qorraa maa wal danqinaadha magaaffiin fakkeessuuf na bira dhuftanii. Mucaanoo dura mana akkasiin qabu ishee mati fiddee laayedhee yaadeeman immoo ishee fuudhee bee laayedheen yaade. Bade ana giiftii mana kanaa gadi naqicee na xinneessanii gurguru. Wajjoo nu ajjeese. Ana giiftii lafa keessatti lafatti mana baleeme. Ana giiftiidha. Ati maal taate? Giiftiidha man. Anaan namaa gadi na godhe. Na durse. Harka isaa moo argata? Seeratu mee yoo isa hin barbadeessin yoo ta'a daaraa motorootti isan deebisin. Harruma siidhaan siinis. Atarra giifti olaantummaa seeraa irratti hin kabachiiftu taanaan. Anis waan an godhan gita. Waan an godhan. Maal taates natti dhufame. Wayyoo. Amma na gadi na Gurmuu na nyaattee yaa gurmuu. Amma na gadi na xiqqanii. Amma na gadi na xinneessitanii. Ammaatti ammanii keera kee. Maal nu hansa? Waaqaan dhala immoo lafa keessa daldali. Maal taate? Yaa giifti. Anaan seera jette. Na sodaachifte. Anaan gurmuu keenya rusu na gooti. Gurmuu na rusi jette nan. Akkamitti gurmuu na rusa nan? Maal jechuudha? Maal jechuudha? Seeraaf hin buleen. Seeraaf jedheen malee natu dursa ture. Ani takkaa gurmuu na ruseen beeku nan. Osoo seera kabajuu baatte maal ta'a ture? Hin durfamu. Maali? Haasaa jechuu isaanii. Haasaa durfamu ture. Isheen. Deeggarri kee kuni haa dhaabatu narraa. Iddoo boqoosaa fi kaan illee adda baastee hin beektu. Garuu olaantummaan seeraa amma akka kabajamu. Gaafa inni dhufu murtiin irratti murtaa'uu qaba. Har'a murtiin mana kanaa hin murtaa'u taanaan. Jiru jala murtiin mana kana keessaa murtaa'u taanaan kuunee wal ajjeemne har'a mana kana keessatti. Haa dhufu kuunee wal ajjeemne nuun. Na durseenaanis. Ati maal taatee baraattaa? Walitti na kun deemu. Maraatu. Obbolummaa mata Ani akkasii. maraatu malee ati maali? Mata akkasii jedhama. Gaaf tokko abjuu tokko nabjoodheen. Abjuun abjoodhe kun Akkamii sana? jaalallee koo wajjin kunoo asirratti nu farge. Asirra lama teenyete ila anasiin hin ta'a isheen asiin teessi. Idduma kana ka? Iddoo makana. Bakkuma kanaan naan jechaa jirtaami? Bakkuma kanan ta'a. Isa iyyuu akkamittiin argaa. Uffata akkasii uffatuma kana. Wanti jijjiirame hin jiru. Anni hin beeku akkamittiin akka wanti kun Guyyaa takkaaf malee kaa taatee turtee siin jedhuusa? ta'uu danda'a laata ta'uu danda'a. Uffati ishee laa kunoo laa. Asirraa waa qabda miti ammati laa kunoo. Laa abjuu koo keessatti sana. Amma fakkaattiisa abjuu kee keessa jirtu sa? Erguman si argee mee laa. Keessa kooti lapheen koo kun akka nama balbala banuu beektaa yeroo namni balbala banu akka sanatti gargar utuu inni banamu mala. Ammaan tana cufameera? Maal akkamittiin cufama? Yoo ni yaadadha gaafan yaadaa ture waa iddoo kana iddooma kana taa'ee abjuu kooti. Maa inni abjuun kee kun guyyuma guyyaa sii dhufti moo? Inni dheerata. Guyyaa bultee kaatee abjoota san? Gaasana maaliif akka ta'e hin beeku halkan tokko guutuudha kan hin arge. Iddooma kana irra taa'ela as anasin ta'a akkasiini ana akkasiin ta'a. Ati immoo ati jechuun isheen abjuu keessatti argee aayiskiriimii Maa nyaanna. inni aayiskiriimisi? Aayiskiriimii jechuun abjuu keessa hin jiraa nammayyuu. Aayiskiriimiin asitti arge maaltu fide? Abduu keessa hin jiraa jettee na gaafatta irri bakka isa jirta. Kanamee nama fide hin beeku kun kan keeti. Abbaa fide hin beeyne maa unachuu hin danda'u gooftaa kee. Kana agarteetta abjuun yeroo dhugaa ta'u akkasumattiin waa fideesii ka'a. Abjuun shaggar akkasii ka biyya keenya argitee akkaataa yoo Anamma taate kana taate yoo ta'u baatte ka dubbii duuba jirtii jechuudha. nama fidee as kaa'edhaan gaaffiin koo abjuun koo Iskaanu tantiniiti. Akkamii ka abbaan beennee unannasa?
abjuu keessaa dhufeen siin jedheem as darbee kan dhufeedha abjucha Anaaf keessa. si ammayyuu abjuu keessarraa maal? No akkas jechuu koo miti la wanta siin galleetu abjuchi dhugaamaan raawwachaa jira amma. Dhugaama ani asin taa'aa jira miti iddoo kana atas taa'aa jirta irratti aayiskiriimii yeroo dabaramu laal ilaal inu nanne gaafa sana. Issi. Wanti kana caalaa mi'aawu addunyaa kanarraa ishee abjuu koo Maam keessa. minyoo itti gooytaa ki eessaa fidde sana eessaa fidde kana oguma malee kan fide malee namni dalaguu hin dandeessu. Ani yaanne abjuchi toora qabatee akkasiin deemadhee yaanne garuu kun waa malee miti. Tarii ati ishee abjuucha keessa turtee dhaalataa. Kanaafatti qabi keenya tokko natti fakkaachaa jira. Abjuun argite lafatta. Kun amma kee mi'aawu. Akkamiin argite sa? Isumas abjuun hin argee naan jeeqa. Maaltu natti dhaga'ama sitti fakkaate namni hin fuudhu mee la isheen fuudhu jaalalleen koo ijoollee 17 kaniin ishee irraa godhachuu barbaadu ishee abjuu keessatti. Meeqa fuute? Tokkuma nagaa Moo tokko. akka rasuula kee torbaan fuutama akka rasuulaa tokkumarraa fuute amma kana dhashite. Tokkonuma gaama. Maal 17 nama wal jaallatu. Karaatee taasa. Yeroon siin jo ma barumsaa seenteen ta'a. Tokko lamaa jettee lakkoytee beekta. Kudhan dabartee torbaami si galte. Maal ati tokko 17 hin dandeessu? Itti cimaa 17 jechuudha. Anumti kuni anaaf deemtaasa. Abjuu koo keessatti siin hin arge man kanaaf. Abjuuti malee. Aniin. Fiuma isheen abjuu keessa jirtu maaf hin si sobaa? Niin udaa namoonni dhala gaafa torba dhalu. Sanuufuu deemuuni baay'ee ka dibjee jirta gooftaa kee. Garuu anamma namumtas Kun jiru ofirra darbanii rabbiin qoruuf deemuudha gooftaa kee naa'us garraa'us. anamma qubeelaa yoo nasumatti sii godhe rakkoo qaba deemaa jirta waan ta'eef ija namaa keessa akka hin galleef qubeelaa wayoon sii godhe asumatti giiftiittis galleemna rakkoo tokko hin qabu hundi isaanii hin dhaga'u namoonni as jiran immoo irratti nu hirmaatu. Siif immoo amma haasofte hundaafi galanni kee guddoo. Ani haadhimaan qaba. Kabiyya dhiisee dhufe. Qubeelaa kaatteen jirtu. Yerree qubeelaan quba kee. Kasibiilaa asirra qolan sana iddaame. Onnee kiyyarraan qaba gooftaa kee. Onnee keerraa qabda wajjin guddattan. Kaadhimaan kee wajjin guddattan. Ilaame ani kaniin as fidee dhufeefi. Hayyee. Akkasumatti miti. Meeqaan akka bitame beektaa aayiskiriimiin kun? Qarshii 12 saantima 50 bitame lamaan isaa walitti birrii 25 bitame. Malee haa kalaatte mu. Kun qarshii 12 saantima 50 qarshii 12 saantima 50 sirkaan qaba. Kanammoo kenniiti. Malee haa maaf laanna. Kenni al tokko bee qarshiidhaan hin bite waan ta'eef kaadhimaan kee siif bitu. Ta'in galla. Qarshiidhaan hin bite. Naaf kennanii nyaata. Qarshiidhaan hin bite natti fakkaata. Meerre intala kimmeeti maal goote maal boolla kamitti na itee dhufte. Maal giftiti yalagaa qabdu? Maal saa? Kana dubbatta. Ni ta'a nagaa jiru jeema. Taa'e. Ayyee. Siif. Konkaa ka gaafa gurra kee kanaan dhageette ka kanaan yaastu kanatu naa galuu dida. Nan bade kan natu bade. Olaantummaan seeraa haadha mana kana keessatti yoo hin kabajamin ani giiftiin seera hin baranne jechaadha. Kabajamuu qaba. Yoo murtiin amma murtiin cimaan hin darbin dhugaa siin jedha. Eeboon tokkoo qara lamaanii nama waraanu. Numatu sii quubsee mataa kenna kanarratti numatu ol fuudhee sii kaaye. Ambar waan na dhibu keessa. Akkamitti namni mataa qaruuraa ta'a. Akkamitti namni garaa qofa baatee mataasaa akkamitti kan duwwaa godha. Ani seeran hin baranne yoon har'a murtiin dabarsin yoo seerri mana kana keessatti har'a hin murtaa'in ani hin baranne. Intala homaa hin beekne manaa fudhatee. Intalli kurreef dhufaa jirti hin booqanneellee. Sababa maaliitiin akka mana kana keessaa fudhatee deemellee hin beeknu garuu immoo akka inni balleessaa akkasii hin balleessineef teettisneeti itti himaa oollee jirra. Haa ta'uuti gurra isaa bitaatiin dhaggeeffateeti gurra isaa mirgaan gadi baasee qicuun jecha itti himame qofa osoo hin ta'in
jiraataa mana kana keessa hunduma gadi qicuun seera mana kana keessa tumamee jiru gadi qicuun nu lamaan gaafa qusii gadi qicuun intalattii kana manaa baasee waan tareef murtiin irratti murtaa'e isinii dubbifama. Murtii osoo itti himamu nu dhaga'uu didee intala kana manaa fudhatee deemeen intalattii kana wajjin ture galgaleessee galgala galuun murtiin isa irratti murtaa'e miila intala kana jilbiiffatee akka inni dhiqu irratti murteessinee jirra. Giiftii arra wanti beekachuun kee kabajame akka seera keenya kabajame geettu. Kana fudhuu taa'e egaa. Maaltu ta'e? Osii Seerris kunoo, innis kunoo. Nuni akka keenyatti seera keenyas kabanyee waan nurraa eegamus raawwanneerra. Kanaaf inni dhufee kan isaa raawwatu. Laa. Seerri akka kabajamu kai. Kai baalik. Dubbiin gara deemaa jirti. Anatu kana godha sayyuu. Waan hin keessa ture beektu. Anuma duwwaa irratti hojjetaa seer. Anuma duwwaa hacuuccuu. Anuma duwwaa gadi qabdu. Miidhama narra ga'e beektu. Waan hin keessa ta'e. Maal taate sanuu? Ati hin dubbate. Maal sirra ga'e? Ati hin dubbate. Saniifuu maal dubbattareeti Sagalee. sanuu? waan sirratti murtaa'e hottu. Kai. Dhumateera. Kai seera kabaja. Kan barbaannu. Arratu ciqilee gaditti hin qabdu doonuma dhitta. Doonuma isaanitti kai. Inuma dhitta. Kai. Dhaga'uun kai. Kai irraa dhiqi. Murteessitanii. Seera kana. Yaa seera kana. Taa'ee naafti kaa. Ani badee. Seera kana. Maal yaa qiftii kiyya kabiraa jijjiiriif kaa. Kan jalaa bunnuu kan. Waan akkasii wal irratti Murtii goone. biraan jiru? Dirqama wal irratti goone. Yaa giftiti. Dirqama. Adaraa. Dhiquun dirqama. Dirqama. Kophee irraa baasii dhiqi. Haa ilaallu mee. Juraa buti. Kophee irraa baasii dhiqi. Atumti nan ilaale. Kee. Atumti nan ilaale. Uffannaa keessa muuziin uffannaa irraa sassaabee sun. Dhaane. Jilbeeffatu. Jilbeeffatanii. Akkamiin dhadhaa? Deemti. Jilbeeffatanii. Asiin na kutte kaa. Jilbeeffatanii. Asiin na kutte. Ilaa. Dhagaa murtii dhahaa. Olaantummaa seeraati. Sassaabii irraa wayyaa. Maal? Giifti. Gargaara wayyaa sabbaa. Obboleettiin kee waggaa Jalaa wajjin sabbaa. dhiimi. Lafuma geessitee dhuftee isa itti bufi. Itti bufi. Lafatti buufnaan immoo. Yaa Rabbi goota nama gallan. Akka nama gallan yaa Rabbi goota. Imaliddeen du'an didduu. Kana fuudhee deemerra kan fidee dhuka kiyya naannee kusinni buu. Sirriitti ariifa. Sukkuun suuta jirtan. Waan jira miti. Sukkuun. Maal boosare? Sila of hin eeggattu? Of hin qabdu? Ni gaafadha. Of qabuu hin dandeessudha? Lamaan Tokko seera dhiifta. Gaashaan. Ni gaafadha. Maali? Maali? Ni gaafadha. Sukkuunne si. Humnaan qabaa jira dhiiroo. Anarraa ta'ee isinirraa ta'ee aariin ni qabuun hin beekne. Ni ga'a. dhumarratti waa dubbadhu. Dandeessa. Harka koo naa jijjiira. Sanuu harka kee. Sanuu kan miila kiyya dhiqxeefi. Ni kan waan addaa argatte harka. Har'a seerri mana kanatti kabajame. Hin kabajame seerri giifti. Giifti olaantummaan keessa kabajamu. Kan keessa kabajamu giifti.